Viidiyoo kana warra iPhone jechaa oolaniif duraan nagaa. Bilbiluma keessaniin akkamittiin suuraa bareedaa akka dandeessan sababan isinitti agarsiisuu fi aappiin isiniin jedhu buufattanii bilbiluma keessaniin suuraa bareedaa ka'uu dandeessu. Viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaa, dhumarratti na galateeffattu. Jalqaba Play Store seentu bilbila keessanirraa Play Store kan jedhu bilbila hundaarra gatii jiruu fi Play Store seentu. Bakka search butanitti Picnic kan jedhu search gootu. Picnic keessaa immoo Picnic Sky Photo Editor. Yeroo kana barreessitanitti optionii baay'eetu isin dhufa. Kanaafiyyuu kan isin filattan isa kanadha. Isa kanaan dura gatiin install godhee jiruu fi na gaafata, isin immoo install gootu. Erga inni install godhee fixee gara aappichaa deemtu. Gara aappichaa erga deemtanii kanaan duratti hojjechaa turedha kan inni fidee footoo filattu. Footoo barbaadan select godhattu. Footoo select godhattan sana optionii inni qabuuni kunoo filattanii effektii garaagaraa gatii inni qabu effektii baay'ee bareedu qaqqaba. Akkuma isin argaa jirtan duumessa akkaataa garaagaraatiin jijjiira. Duumessa bifa isin barbaadaniin jijjiira. Footochumtu kan inni hojjetamee fi duumessaafidha. Duumessa kaleerii garaagaraa godhee akkaataa isin barbaadan naayitii godhee footoma guyyaa akkaataa naayitii godhachuu dandeessu. Isa guyyaa immoo ibsuu dandeessu jechuudha. Galatooma. Wantoota suuraan ol qabatan bilbila keessaniin akkamittiin ediitii akka gochuu dandeessanii fi kwaalitii bareedaadhaan poostii akka godhachuu dandeessan sababan isinitti agarsiisuu fi chaanalii koo kanaa follow godhaa. Viidiyoo guutuu isaa ilaaluu yoo barbaadanii liinkii ambaa'oo jala kaa'e tuquudhaan yuutuubii koo subscribe godhaatii miseensa ta'aa na hordofaa.